Jira jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattan kun daraaraadha. Akkuma barame arraas seerota jaha kanneen bilchina yookaan maachuritii bilchina qaba namni tokko ja'amu. Seerota jaha waa'ee bilchinaa irraa dubbannaa jechuudha. Bilchina nyaataan jennee beekaa ammas bilchina namaati. Maal faadha seeronni jahan kun? Mee intiroo sakandii 5 tana booda kan walitti deebinu ta'a. Seeronni jahan san maal faadha? Tokkoffaa if to'achuu danda'u namoota to'achuu osoo hin ta'in. Akkana yeroo jennu namoota to'achuun yookaan nama biraa to'achuun jabina yookaan humna jennaani. Garuu if to'achuun ammoo humna dhugaatii isiniin jechuu barbaada. Lammaffaan waa hunda waan jabaatee yaaddu waan sirriidhattee yaaddu dinqisiifachuu baruu si galtee waa hunda dinqisiifachuu baruu garuu ammoo waa namarraa eeguu dhabu waa hin eegin waa dinqisiifadhu malee. Lammaffaan waa hin eegin waa dinqisiifadhu malee. Maaliif jireenya kee keessatti wantoota xixiqqoo hojjette wantoota xixiqqoo daleeyde san laaltee galatoonfachuu danda'uu qabda. Inni kun maali bu'aan isaa? Fayyoomina yookaan nageenya keessoo si kana nageenyi keessoo nyaata caala barbaachisa waan ta'eef. Lammaffaan keenya isa kana. Sadaffaan waan dandeessu hanga dandeessu hojjedhu. Waan dandeessu yookaan hanga dandeessu eega hojjette immoo adeemsatti amani. Wanni takka adeemsa keessa bakka ati feetu san geessi waan taateef. Har'uma guyyaa takka hojjettee bakka nan fedhu maaliif hin geenye? Har'uma guyyaa takka yaaltee dhiiftee itti fufinsaan osoo hojjettin wanni kun maaliif bakka san hin geenye osoo hin ta'in ati hanga dandeessu hojjedhu. Gaafa ati hanga dandeessu hojjette adeemsatti ammoo amani. Adeemsa keessa wanni ati feetu takka galma geessii waan taateef jechuudha. Afraffaan ammoo waa hundarratti reaakshina godhuu yookaan deebisaa kannuu xiqqeessi waa hundaaf deebisaa kannuu. Gaafa waa hundaaf deebisaa kannuu dhiifte namni tokko si to'achuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf afraffaan keenya maali? Waa hundaaf deebisaan kannini waan barbaachisaa waan ta'aa fi waan hin taane hundaa deebisaa osoo kannuu hin ta'in maaliifiin deebisaa kannuu qaba jettee waan deebisaa kannuu adda baafattee saniifuu waa hundarratti deebisaa kannuu xiqqeessuu qabdaa jedha. Shanaffaan waa hunda namatti hin himin. Si galtee maaliif waa hunda namatti hin himin jennaa? Laali gaafa waa hunda namatti himte namni garii irra baay'een namaa dantaan qabu ta'a waan ati ittiin tuqan. Namootan garii ammoo iccitiin akkamitti kuffisnaa akkamitti duuba si deebifnaa irratti hojjetan waan ta'eef kanaaf waa hunda namatti hin himin waan himuu qabdu yoo ta'e malee jechuudha. Jahaffaan hiriyoota yeroo filattu gamnummaadhaan yookaan qaruuxummaan filadhu. Karaan ilmi namaa dafee itti jijjiiramu yookaan bakka takka itti gahu gaafa namoota beekoo ta'an, namoota ciccimoo ta'an, namoota isaan olii ifiin marse. Jahan kanaan isinii qabadhee dhufe. Har'aaf qophii itti aantuun hanga walitti deebinu nagayaan naa turaan isin ja'a. Galatoomaa nagayaan naa jiraadhaa.